Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Freeman akkam jirtu nageenya keenya bakka jirtan sin haga'u meemee yaaddu yeroo Ramadaanaati. Yeroon Ramadaanni kun immoo dhumuuf ka'eera. Yeroo Ramadaana kana keessatti meemee ka'eeree hammam hojjettan waan gaarii tokko namaaf hammam ooltan isa jedhu isin gaafachuun barbaada. Maaliif Ramadaana kana keessa jechuudha yeroo Ramadaanaa yeroo hundumaa jechuudha dhabaa bira dhaabbachuun akkasumas immoo haadha hiyyeessaa yatiima bira dhaabbachuun waan jiru kanaaf hundumti keessan bakka jirtanitti dhabaa bira akka dhaabbattan isin jechuu barbaada. Namoonni wanta gagaarii hojjettan namoonni wanta uummata gargaaru wanta namoota gargaaruu fi dhabaa namoota yatiima fa'i bira dhaabbattan galaa borii kaawwattanii kanaaf hundumti keessa meemee Ramadaana bahuuf kana keessatti maal akka hojjettan hundumti keessanuu of yaadadha. Maaliif Ramadaanni kun baheera dhumuuf ka'eera guyyaa 7 yookaan guyyaa 6 tafe. Kanaaf meemee yeroo tokko du'aa'ii bareedaa isaa gochuu hin dagatinaa du'aa'ii walii kadhadhaa. Akkasumas immoo dhimma obboleessa keenya tokko jechuudha. Obboleessi keenya yeroo ammaa kana dhukkubsatee baay'ee dhukkubsatee jira. Gurbaan namni dhukkubsate kun hiriyaa keenya hiriyaas hin beektan hundumti keessan hin beektanii. Kanaaf isaafis du'aa'ii godhadhaa. Namni Reedii Adam hin beekne hin jiru. Reedii Adam jechuun namoota sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha wantoota adda addaa namaaf dhiyeessuudhaan yuutuuber irratti akkasumas immoo feesbuuk irratti wantoota adda addaa namaaf dhiyeessuudhaan beekamudha. Kanaaf Reedii namni hin beekne hin jiru. Reediin amma yeroo ammaa kana immoo nurraa dhukkubsatee jira. Akkasumas immoo dadhabee jira jechuudha dhukkubsatee jira amma wal'aanamuudhaaf jechuudha. Qalamuuf akkasuma opereeshinii jedhamu godhamuudhaaf jechuudha gargaarsa adda addaa bakka adda addaati jechuudha. Namootni namaaf namootni tarii namni kun nama waan ta'e qofaaf gargaaruu qaban ni gargaaraa jiru akka gaariitti akka deemaa jirus liivii adda addaarraa argaa jirra. Hundumti keessan mucaa kana bira dhaabbadhaati mucaan kun akka inni nuuf fayyee gara hojii isaatti deebi'u godha. Kana keessatti wanta kaasuu barbaadu tokko namni nama ta'eef gargaarama malee yookaan paartii abbaa baduu deeggareef sana deeggareef hin gargaaramu. Kanaaf nama waan inni ta'e qofaaf bira dhaabbachuu qabdu namootni yaada mataa keessanii fiddanii namni kun duraan akkana ture akkana jedhaa ture kun akkas ta'uu qaba jettanii yaada faallaa yaada fokkataa jechuudha. Wanta kana keessa fiddanii jechuudha mucaa kana abaaraa turtan rabbiidhaa dhiisa. Maaliif namni kun yeroon isaa yeroo soomaatii duutii yeroo kamuyyuu diinaafuyyuu nawwamu. Mucaan kun immoo nama keenya Oromoodha, Musliimaa, Oromoodha. Oromummaa qofoo walitti qabaachuun waan guddaadha. Akkasumas immoo mucaan kun immoo isin immoo jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra yeroo baatanii jechuudha yookaan Musliima taatu yookaan Kiristaana taatu yookaan amantaa biraa qabaachuu dandeessu yeroo waan hin taane asirra baatanii jechuudha namni kun akkana ta'uu qaba jettanu rabbiidhaati waan hin taane waan akkanaa irraa fagaadhaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif namni nama waan ta'e qofaaf gargaaramuu qaba. Akkasumas immoo mucaan kun immoo hiriyaa keenya hiriyaa nu jaallannudha. Namni mucaa kanaan waan akkasii jedhaaru yeroo kamiyyuu jechuudha akka nuun jedhetti fudhachuu qaba. Nu akka abaaretti nu akka jibbe nu akka abaaretti fudhachuu qaba malee Reedii qofaa miti jechuudha. Maaliif Reediin Reediidha. Reedii jechuun immoo nu jechuudha. Nuti Oromoon addunyaa kanarra jiru jechuudha. Yoo wanta kanarratti nama hamma taane qofatti wal gargaaree yookaan immoo jechoota fokkisaa fi jechoota badaa kanaa wal duran dhaabbanne boris gabbaatanii nama biraatiin abaarsaa hawwitu. Namootumti nama yeroo kana keessa nama abaartan hundumti keessanuu jecha kanarraa of qusadhaan isiniin jedhaa bakkoota garaa garaatti gargaaramaa jira. Gargaarsa isaa kana immoo jechuudha bakka hundatti cimsitanii mucaan kun akka inni opereeshinii sirriitti godhamee jechuudha akka inni fayyee nutti makatu hojii isaatti makatu hin barbaada. Maaliif nama keenya akkasumas addunyaa warroota Suudi Arabiyaa jirtan baay'ee galatoomaa warroonni Dubaay warroonni Kuweet hundumti keessanuu baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hiriyoonni isaas immoo kan yeroo hunda bira dhaabbatanii jechuudha gargaaraa turan kan yeroo hunda bira dhaabbatanii jechuudha cabaasaa kana akka inni fayyuuf duuka deeman warra akka Abdii Muktaar warra akka Aslii warra akka baay'eedha ijoolleen warra akka mucaa tokko Boontuu Zaaraa kan jedhamtu kanneen akkasii jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Akka baay'eetti cinqamanii fi akka inni mucaan kun fayyuudhaaf jechuudha wantoota gaarii godhaaru. Wantoonni kun wantoota nurratti baratamuu qabu ta'uu qaba. Maaliif dhukkubni nama tokko qofarratti hin hafu. Amma Aslii Reedii qofaa miti jechuudha. Reediin yooma fayyiyyuu
yooma fayyadu jechuudha ittaanii namni biraa dhukkubsachuu danda'u mala. Kanaaf amrii rabbii waan hin beekamneef hundumti keessan wanta gargaarsa jedhamee wanta kanaa dhukkubaa bakka dhukkubaa kanatti wal bira dhaabbachuu bakka biraatti wal bira dhaabbachuu kana aadeeffachuu qabdan jechuudha. Namootni immoo aadaa waan aadeeffatamuu qabu kana jala dhaabbattanii tuugoo yookaan immoo chikaala taatanii nama waraantanuu wanti isin jettan abaarsi keessan guutuun akka inni isinitti deebi'u beekaa. Kanaaf hundumti keessan namootni addunyaa kanarra jirtan namootni musliimaa akka musliimaatti yeroo faxartanii kaatan mucaa kanaaf du'aa godha. Namootni kiristaanaa immoo bakkuma jirtanutti akka amantaa keessaniitti akka du'aa gootanii fi kadhaa kadhattanii fi jechuudha rabbiin kadhattanuuf gamanumaan isin gaafadha. Gargaarsi isaa warri kaayiroo jirus guutuun keessan jechuudha akka gargaartan akka bira dhaabbattan jechuun barbaada. Mucaan kun fayyee akka inni nutti makamuudhaaf yeroo hundumaa bira dhaabbachuu qabna. Reediin nuyi namootni reedii abaaraattan nu abaartanii kanaaf hundumti keessan gama kanaan jechuudha akka dhaabbattanii of ilaaltan dhaabbadhaati of ilaalaa maalan jedhaati. Isin nama bor dhukkubni tokko isinirra gahuu danda'a akkuma isinirra gahe kana namootni kun taf jedhanii jechuudha wantoota adda addaa sii gochuu danda'u. Yootummoo wanta akkanaa goote namootni kun ajummaa keetii fi abaarsa keetii yaadatamta. Kanaaf namootni yeroo kana nama abaartanu namootni radiif du'aa fi wanta ta'e hawwitan guutuun keessan waan hin taane yaadatamtu. Kanaaf dhiisaatii irraa deebi'aa. Namootni isatti illee muufattanii jirtan yoo jiraattan kanaan dura jechuudha yeroo kana keessa isiniifuu sawaaba waan ta'eef afootu lillaa jedhaati mucaa kana afootu jedha. Innis immoo jechuudha wanta balleesse yoo jiraate afootu isiniif jedheera hin jedha. Sooma kana keessa tarii waan akkanaa walitti namuun hin ta'u afootuun immoo waan guddaadha. Waan gaariidha waan guddaadha. Kanaaf hundumti keessan akka addunyaarra jirtanu akka gargaartanu gargaarsi irraa dhaabbachuu hin qabu jechuu barbaadeetanii. Namootni biyya keessaa yoo asii gargaartan mucaa kana yoo asii gargaartanii fayyiftan warroonni biyya keessaa maatiin isaa jechuudha haati isaa abbaan isaa obboleessi isaa akka jarri yeroo kamuu isin eebbisan quba qabaadha. Eebbi yeroo soomaa kun immoo jechuudha wantoota baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hundumti keessan dhiifama walii gootanii afootu walii jettanii wal bira yoo dabarfattan ta'ee akka gaariitti jechuudha bakka yaaddan jechuudha rabbiin isinii gahuu danda'a. Dhiifama isin gootan kana immoo jechuudha rabbiin waan guddaatti isinii baasuu danda'a. Namootni siyaasaaf jettanii jechuudha wal jibbitanii jirtan yeroo kanatti jechuudha wal jibbaan hin barbaachisu dhiisa irraa baha siyaasa jibbaa kana keessaa baha siyaasa hordofi siyaasa jibbaa keessaa bahee garuu yaadaan mormitii yaada isaa mormitee deeffachuu akkasumas mo'attee gara ofii deeffachuu waan dandeessuuf yaadaan mormitii yeroo kamuu jechuudha ofitti deebisuu yaada isa caalu fidi yaada uumi wanta tokko maddisiisiitii haasa'ii maddisiisiitii namoota tokko namoota si biraa jallatanii jiran deebisuu yaali. Yoon immoo yaada si caalu fidee si deebisuu danda'e si deebiseera jechuudha mootamtee waan ta'eef isa duuka deemi. Kanaaf hundumti keessan yaadaan mormaatii akka gaariitti jechuudha wajjiniin jiraachuu dandeessu arrabsoof abaarsi sooshaal miidiyaa kanarratti adeemu yeroo kamuu jechuudha wanta hin barbaachifnedha wanta nama jibbisiisudha. Kanaaf hundumti keessan jechuudha bakka jirtanu jechuudha du'aayii walii godhaa jechuudha mucaa obboleessa keenya kana jechuudha reedii adamiif du'aayii godhaa bakka jirtanutti gargaarsa isaa akka irraan kunne isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon an hadhaa isiniif qabadhee dhiyaadhee viidiyoodhuma hamma kanaatti jechuu barbaadeetanii viidiyoon kun akkuma beekamu jechuudha maaliifi wanta reedii kana wantan kaaseef ijoolleen eeggadde jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha yeroo reediin dhukkubsateera jedhamee gadhiisaa turtanitti jechuudha namootni suuraa isaa bira kaanii suuraa duriin inni abiyyiitti tarii qoosaa ture footooshooppii godhaa bira kaa'ee ture qabdanii jechuudha isaan rabbiin du'a kee nu agarsiisu jedhachaa turtanii kun ta'uu hin qabu. Namootni wanta kanaa hojjetan paartii kamiyyuu deeggare bilchiginnaa ta'e maaloo kee ta'e waan feete ta'e garuu wanta kanaa keessa galtee abaarsa kanaa namarratti roobsu jibbaa kanaa namarratti mul'isu hin qabu. Maaliif jibbaan akkanaa yeroo kamittuu jechuudha boolla si buusa. Wanti ati haasoftu guutuun isaa yeroo soomaa kana sitti deebi'uu danda'a. Inni abiyyiidhaan yoo waan fedhe jedhee raate inni dhimma yaada isaati waan ta'eef yoo inni badii ta'e badii isaa sanaaf
akkuma beekamu isaatti gaafatama malee jechuudha wanti isin jala buutanii jechuudha nama tokko jechuudha nama kaleessa wajjiniin haasa'aa turte nama wajjiniin wanta inni gadhiisu dhaggeeffataa turte jechuudha wanta inni haasa'u irraa baraa turte jechuudha wanta inni gadhiisu guutuusaa ilaaltee hordofaa turte jechuudha yeroo inni hadha gabbayee tarii dhukkubsatee jennaan jechuudha du'aa guutuuf ati nama kamiiti yaaddeetta sammuu keetii yaadi yeroo wanta hin taanee fi dhukkuba namaa buutu akkasumas du'a namaa buutu bor an eessan jira maal Ameerika minnatti dhufuu danda'a jedhiitii ofii yaadii namaafis yaadi. Kanaaf hundumti keessan addunyaarra kan jirtan guutuun keessan jechuudha haasaara deddeebi'uu isinitti hin ta'inii namootni hundumtuu jechuudha yeroo wanta akkanaati walitti deemtan yeroo nama dhukkubsatullee argitan wanta inni isin irratti raawwate guutuusaa dagadhaatii fayyummaa fi gaarii hawaa fi fayyummaa fi gaarii hawuun ofii keetiif galaa borii kaawwachuudhaan tokkuma. Kanaaf hundumti keessan akka walitti dallansuudhaan waan hin taane keessa galtanii viidiyoo durii buuftanii suuraa durii fiddanii yeroo kasii wanta akkanaa keessa galtanii jechuudha waan hin taane walitti hin qabatinaa isinii jechuun barbaada. Viidiyoon tokko suuraan tokko kan baay'ee na jibbisiise poostiin tokko kan hedduu na jibbisiise jechuudha footoo isaa jechuudha footoo sanallee anillee maxxanseen ture. Footoo isaa buufamee jechuudha rabbiin du'a kee nu agarsiisu jedha. Kun maaf ta'e? Maaliif? Sammuun akkana sammuu yeroo kana si yaadu ati nama kamiiti? Paartiin ati deeggartu kun paartii kan abbaa keetiiti moo kan intirii keessaa fidde? Yookaan keeti moo kan abbaa keeti moo maalitti argattaati yeroo kana du'a namaa hawwitu paartii abbaa feete deeggaraa jechuudha. Kanaaf hundumti keessan yeroo wanta tokko deeggartan ilaalaa deeggaraa yeroo namaan jechuu barbaadan ilaalaa namaan jedhaa yeroo namaa eebbisuu barbaadan namni sun eebbisaa malee abaarsa keessa galchitanii namuma na abaarina abaarsi isin yeroo kana keessa nama abaartan guutuun isaa naanna'ee isinitti deebi'a. Kanaaf namootni waan hin taane irratti yeroo nama dhukkubsate nama argitanii jechuudha osoo nahuu fi garaa nahuu fi qabu nahuu fi danda'u qabdanuu jechuudha osoo namaa dhimmu garaa namaa dhimmu qabdanuu jechuudha. Garaa dhakaa baattanii nama keessan deebinaa namni akkanaa namummaan isaa jechuudha namni akkanaa nama shakkisiisa waan ta'eef hundumti keessan dhaabbadhaatii bakka jirtanuu fi waan gochuu qabdan guutuusaa dhaabbadhaatii of ilaalaa namas ilaalaa garaan keessan hin dhakaan kun jechuudha garaan keessan hin dhakaa baatee deemu kun yeroo waan gaarii yaade akkam namatti tola jechuudha. Kanaaf hundumti keessan yeroo wanta tokko jechuu barbaadan yeroo wanta tokko jechuu barbaadan yeroo wanta tokko nama dubbisuu barbaadan yeroo wanta tokko sooshaal miidiyaa irratti argitanii naasuusaa wanta ta'e isaa beektan argitan gaarii isaa yaadaa fi gaarii ofumaaf waan ta'eef namaaf gaarii yaadii du'aa godhii fi bira dabarfachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu jechuudha ardiidhaaf rabbiin fayyaa isaatti deebisu rabbiin immoo warra gargaaraa jiran hunduma keessan jechuudha fayyaa keessan aafiyaa keessan hunduma isaa jechuudha bakka jirtan isiniif haa kennu. Rabbiin bakka isin jirtan bakka wanti kun bahe guutuusaa jechuudha bakka kiisa keessanii bahe wanta kiisa keessanii bahe mucaa kana gargaare guutuusaa jechuudha namootni godhaa jirtan guutuun keessan jechuudha fayyaa ta'aatii rabbiin dabalee jechuudha isiniif haa kennu jedha kiisa keessan haa guutuu. Ramadaan kun immoo ramadaana khairii ramadaana isin waan gaarii waan hawwitan itti argatan isinii haa ta'u jechuun barbaada. Nama reediin immoo fayyee jechuudha nutti makachuu isaa barbaanna yaa rabbi reedii nu fayyisi yaa rabbi fayyaa isaa duriitti deebisi yaa rabbi yaa Allah wanta inni fayyummaa isaa duriitti deebisi yaa rabbi immoo namoota abaaraa jiran jechuudha abaarsa jarri abaaraa jiran kana yaa rabbi lafatti balleessi bishaanitti naqee balleessi yaa rabbi. Akka waan bubbeen dhufee fuudhee baheetti yaa rabbi abaarsiisuun bira hadarfatu yaa rabbi eebbii nuti eebbisaa jirru kun yaa rabbi dhaqee itti qabatu yaa rabbi nuuf fuudhate eebba keenya yaa rabbi mucaa kan fayyummaa isaatti nu deebisee jechuu barbaana. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya har'a jechuudha guyyaan viidiyoo kana waraabu kana jechuudha obboleessa koo Reedii Adam ilaalchiseeti. Reedii Adam anaaf akka obboleessaati obboleessa hiriyaadha. Nan jaalladha nan kabajaanii kanaaf hundumti keessan akka waan hin taane eebbisaa warra gargaaraatan immoo fayyaa ta'an isin jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota Firiimaan viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaatii sheer godhaa. Chaanaala keenya immoo subscribe gochuun dagatinaa ulfaadhaa isinin jaalladhaa fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi.